የሚቀጥለው ዓለም የሚቀጥለው ጊዜ የማን ነው ከተባለ ለተዘጋጁለት ነው። Ladies and gentlemen, welcome to our today's lesson. Kabajamoo maatii Oro English. Baga nagaan gara barnoota guyyaa har'aatti dhuftan. Akkuma baratame har'as barnoota enerjii guddaa of keessaa qabu barootan fuula dura keenya jiran kana keessatti akkamittiin mo'ichaa fi milkaa'inaan jiraachuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Haga xumura leesanii kanaan waliin turaan affeerraa keenya. Let's dive into it. Preparation ወይም ዝግጅት የሚቀጥለው ዘመን የተዘጋጁት ናቸው የሚያገኙት። Preparing for the future. እኔ ስለ ራሴ የማስበው የሚቀጥለው ዓመት ላይ ከባድ ድሎች፣ ከባድ ስኬቶች፣ ከባድ ውጤቶች፣ ከባድ ስራዎች የምሰራባቸው አስደናቂ ዓመት ከፊት ለፊቴ አለ ብዬ የማስብ ሰው ከሆንኩ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ዝግጅት ማድረግ አለብኝ። I have to prepare. The future belongs to those who prepare for it. ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ወደሚቀጥለው የክብር ዘመን ለመሸጋገር ዛሬ ማታ ምን ማድረግ አለብን? መዘጋጀት። እንዴት ነው አንድ ሰው አዲስ ዓመት ለመቀበል እየተንተገተገ ያለ እንዴት ነው ዝም ብሎ የሚተኛው? ዛሬ መዘጋጀት አለበት። The backbone of preparation is planning. ይሄ ፕላን ማድረግ የፕሪፓሬሽናችን ወሳኝ እርምጃ ነው። Tole akkuma amma haasa'aa turanii kan isaan guyyaa har'aa xiyyeeffannoo guddaatiin nu barsiisaa jiranii waa'ee qophaa'ummaati. Keessumaayyuu yeroo barri tokko bara haaraa tokkotti jijjiiramu bara haaraa sana keessatti of jijjiirree jireenya milkaa'insa qabu tokko jireenya mo'icha qabu tokko jiraachuudhaaf qophaa'ummaan hedduu murteessaa akka ta'edha kan isaan bold godhanii haasa'anii. Keessumaayyuu irra deddeebiitiin jecha afaan Ingiliffaa tokko isaan fayyadamanii the future belongs to those who prepare for it. The future or the upcoming years belongs to those who prepare for it. Barri dhufu kun, barri fuula keenya jiru kun guyyoota haa ta'ani, sa'aatii haa ta'ani, whatever it is, nama qophaa'e harkadha kan isaan jiranii. Namni hin qophoofne akkasumaanii yeroo isaa sana consume godha dabarsa malee waa bara sana keessatti yeroo sana keessatti argatu akka ta'utti argachuu akka hin dandeenyedha jechuudha. So wanti guddaan tokko nu eeggatana nama akkasiiti nu jennee of yaanna karoora akkasii qophaa'ummaa akkasii qabna taanaan galgaluma kana sa'aatii amma lesanii kana barachaa jirru qabnee gara qophaa'ummaatti galu of qopheessuudha malee callisnee rafuun callisnee taa'uun hin ta'u jechuudha. Isa kanaaf immoo lafee dugdaa kan ta'e qophaa'ummaan in general gaafa ta'u gaafa waan tokko hojjechuudhaaf qophoofnu lafee dugdaa qophaa'ummaa kanaa kan ta'e planning karooradha jechuudha. Iddoo ta'ee jirra jan bakka tokko immoo deemuudhaaf jechaa jirra. So isaan kana kan walitti fidu karoora jechuudha. Planning. So waa'ee karoora kanaa immoo maal jedhu tifofnee dhaggeeffanna. ፕላን ደግሞ ምንድነው? በሁለት ምሰሶዎች መካከል የሚገነባ ድልድይ ነው። አንደኛው ምሰሶ ከረንት ሪያሊቲ ይባላል። ዛሬ ያለንበት እውነታ፣ ዛሬ ያለንበት ሪያሊቲ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንቴንድድ ፊውቸር የምንለው ነው። ኢንቴንድድ ፊውቸር ደግሞ ልንገባበት ያቀድነው የወደፊት ህይወት። ይሄንን ሁለቱን የሚያገናኘው ፕላኒንግ ነው። ጋፑን የሚሞላ ፕላኒንግ። ፕላን በምናደርግበት ጊዜ ፕላኒንግ is a proper management of time, resource, relationship and a proper management of opportunities. እነዚህ ነገሮች በትክክል ማኔጅ ለማድረግ ቁጭ ብሎ ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል። ፕላኒንግ በሁለት ገመዶች የሚታሰር ነው። አንደኛው ገመድ ክሮኖስ ይባላል፣ አንደኛው ገመድ ካይሮስ ይባላል። ክሮኖስ የምንለው ክሮኖሎጂ የሚለው ቃል ከዛ ነው የሚመጣው፣ ጊዜ ማለት ነው። ክሮኖስ የሚጀምረው ከሚሊ ሰከንድ እስከ ምዕተ ዓመት ነው። ከሚሊ ሰከንድ ጀምራ ጊዜ ነች፣ ክሮኖስ ነው። ስለዚህ አንድ ወንድ ወይም አንድ ሴት ዛሬ ላይ ቆማ የሚቀጥሉትን 12 ወራት ታቅዳለች። የዛሬ ዓመት
እኔ ከተቀጣሪነት ወደ ቀጣሪነት መሸጋገር አለብኝ። እኔ ወደ ካምፓኒ ኦነርነት መምጣት አለብኝ። እኔ ስራ መፍጠር መቻል አለብኝ። የኔ ባንክ አካውንት ይህን ሪፍሌክት ማድረግ አለበት። የኔ ሰርቲፊኬት ይህን መምሰል አለበት። የኔ ፖዚሽን ይህን መምሰል አለበት። እኔ ማግባት መቻል አለብኝ። እኔ ይህን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ጎሉን በሚያስቀምጥበት ጊዜ ይህንን በጊዜ ደግሞ ይሰባብረዋል። መስከረም 30 I have to achieve this. ከዛ ጥቅምት I have to achieve this. ከዛ ህዳር I have to achieve this. So this planning is broken down into chronological order. ክሮኖስ የምንለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ካይሮስ ደግሞ ይመጣል። ካይሮስ ማለት it is a momentum breakthrough into chronology. ያልጠበቅከው ነገር መጥቶ ዘው ብሎ በህይወት ታሪክ ውስጥ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ያላሰብከው ነገር ፕሮፔል ያደርግሃል። አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቅከው ኦፖርቹኒቲ አምጥቶ ፕሮፔል ያደርግሃል ወደፊት። ካይሮስ ይመጣና አንተ ያልጠበቅከውን ነገር አምጥቶ ያስገባል። አንተ ባልጠበቅከው ሁኔታ ውስጥ መጥቶ ይገባል። ክሮኖስ አለ፣ ካይሮስ አለ። So when you plan, you have to plan also for the unknown, for the known and for the unknown. Wow. Planning kana bifa ajaiba bifa dinqisiisaa ta'e lamaani kan isaan amanuuf ibsanii planning supported kan ta'u karaa wantoonni gurguddoo lamaan kanaatiin jedhanii Kronosii fi Kairosidha jechuudha kan isaan amanuuf ibsanii jechuudha. Kronosii ka jennu kuni chronological order kana jechuun gaafa waan tokko karoorfannu barataadha yoo taane ani iddoo kanaatti kahee ji'a fulbaanaa kanan godhaa ji'a onkololeessaa kanan godhaa jennee breakdown goone caccabsinee karoora keenya yeroo akkasii iddoo akkasiin gahaa yeroo akkasii iddoo akkasiin gahaa waggaa har'aa yookiis immoo waggaa lamaan har'aa yookiis immoo waggaa 10 har'aa jennee figure out gochuu bifa dandeenyuutiin akkatti order goone chronological order itiin gaafa keenyu Kronos isa jedhamu kanadha jechuudha. Kun itti yaadnee karoorsineema order kan goonudha jechuudha. Haa ta'uuti garuu takka takka Kairos ka jedhan kun breakthrough yookiis immoo sana cabseeti gara dhawaanni gara karoora keenyaa dhufeeti ni gala jechuudha. Kun maalinni opportunity carraawwan gurguddoo jireenya keenya jijjiiruu danda'an akka tasaa kanneen dhufanii giddu galanii jiru jechuudha. Isa kanallee gaafa karoorfannu karoora keessa galchuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bifa gabaabaa ta'eetiin ibsinee ibsuu yoo barbaade barataan tokko yeroo baratu more of karoora isaa hedduun kan inni xiyyeeffatu waa'ee barnootaati, waa'ee qayyabachuuti, waa'ee waa dubbisuuti, waa'ee qabxii gaarii galmeessuuti, waa'ee waan tokko tokko hojjechuuti jechuudha. Kana gidduutti garuu fakkeenyaaf haa jennu aayidiyaan biizinesii wayii bifa addaan hiriyaa biraa haa ta'u namoota gurguddoo iddoo garaagaraa jireenyaa ta'u by any means akka dingataa gara yaada isaa dhufe kismoo recommended suggested yoo ta'e ay kun barnoota keessaatii na baasa jedhee duudhaadhumatti blindly achi ofirraati yaannee barnoota qofa xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane taa'ee laphee isaa dhaggeeffatee passion isaa keessa isaa wanta fedhi isaa iddoo fedhi isaa guddaatti jiru taa'ee dhaggeeffatee sana waliin immoo waan clash wal godhu miti taanaan opportunity bareedaadha taanaan life changing dha taanaan opportunity sun sanallee itti fayyadamuudha jechuudha. Malee waanuma tokko irratti strictly akkasidha jedhee qofa ta'uu akka hin qabnedha jechuudha. Kun carraawwan opportunity akka kanaatti dhufanii karoora keenya keessa galan Kairos warra jedhaman sanadha jechuudha. Kanaaf Kairos illee akka jiru beeknee open opportunity hundumaaf yeroo inni dhufee nook godhu gaafa nuti qosu banaa ta'uu danda'u qabna jechuudha. Malee waan tokko irratti coomi yookiis immoo garmalee like rigid taanee deemuun gaarii akka hin taanedha jechuudha. Iddoo kanatti kan isaan nuuf ibsanii jechuudha. So yeroo kamiyyuu warreen kana lamaan gaafa plan goon yookiis gaafa karoorfannu qophaa'ummaa keenyaaf jechuudha. Kana keessa galchuun hedduu murteessaadha jechuudha. Great. For the expected and for the unexpected. ስለዚህ ይሄ ፕሪፓሬሽን ዛሬ ነው የምትጀምሩት ዝግጅት ምን አይነት ሪያሊቲ በህይወቴ መፍጠር ፈልጋለሁ ለዛ ደግሞ መዘጋጀት አለብኝ። ሌላው ዝግጅት የክህሎት ወይም ስኪል ፕሪፓሬሽን የምንለው ነው። prepare yourself ማለት በተቀመጥክበት ሙያ every day ሐኪም ከሆንክ ፓይለት ከሆንክ ሾፌር ከሆንክ ሆስተስ ከሆንክ ነጋዴ ከሆንክ ግንበኛ ከሆንክ ኮንትራክተር ከሆንክ አካውንታንት ከሆንክ in any sector
make yourself extremely skilled. Stephen Covey, The 7 highly effective habits of effective people በሚለው መጽሐፉ ላይ አንዱ በሚገባ ቢላውን መሞረድ ይላል። ቢላውን መሞረድ ማለት ሁሉም በተሰማራበት መስክና ሙያ ራሱን በትክክል በደንብ ማብቃት ነው። በምትፈልገው ሴክተር በፋይናንስ ይሁን በአርት ይሁን በፈለከው ሴክተር ለመሰማራት የምትፈልግ ከሆነ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የምታነበው ስለሱ፣ የምታዳምጠው ስለሱ፣ የምታወራው ስለሱ፣ የምታልመው ስለሱ፣ የምትጠይቀው ስለሱ፣ የምትገዛው ስለሱ። focus on something and prepare for it። ሁለት አይነት አውሮፕላኖች አሉ። ሁለቱም ራንዌይ ይገባሉ። አንዱ ይነሳል፣ አንዱ ደግሞ ሊንገዳገድ ይችላል። የሚነሳው በደንብ የተዘጋጀ ነው። መስከረም ሲመጣ መተኮስ አለብኝ የሚል ሰው ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ያን ጊዜ the future belongs to those who prepared for it። የሚቀጥለውን ዓመት ትገዛዋለህ። ዝግጅት። ሶስተኛው is performance። performance የምንለው አክሽን ነው። አክሽን ወይም ደግሞ የምንወስደው ኤክሲኪዩሽን ነው። ማለም ብቻ ጥቅም የለውም። ማቀድ ብቻ ጥቅም የለውም። መጽሐፍ ብቻ ጥቅም የለውም። ወደ ስራ መግባት ነው። የፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ የተግባር ጠላቶችን ልንገራችሁ። ነምበር 1 የፐርፎርማንስ ጠላት ዲስትራክሽን ወይም ደግሞ ፎከስ አለማድረግ ነው። ዲስትራክሽን ብዙ ጠዋት ተነስተን ዲስትራክት የሚያደርጉን ነገሮች፣ ሳምንቱን በሙሉ ዲስትራክት የሚያደርጉን ነገሮች፣ ብዙ ስለዚህ ነገሮች ተጽፏል። አንድ ታላቅ ጸሐፊ ምን ይላል? never start your day without a to-do list ይላል። ቀንህን ያለ to-do list አትጀምር። እኔ ያ ፕራክቲስ ልምድ አለኝ። የኔን to-do list እዚህ ላይ ነው የምሰራው። ይሄ አሁን የኔ to-do list ነው። እነዚህ በቢጫ የምታዩቸው ማርኮች የሰራኋቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ያልሰራኋቸው ናቸው። እነዚህ ለኔ ምንድናቸው? ዴሊ ሮድ ማፕ ነው። ጠዋት ተነስቼ እስከ ማታ የምሰራውን ነገር እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። ይሄ ሞኒተር ያደርገኛል፣ ይሄ ይወቅሰኛል። ይሄን ሁሉ ስራ እያለ እንዴት ወደ ማኪያቶ ትሄዳለህ? ይሄን ሁሉ ስራ እያለ እንዴት ሶሻል ሚዲያ ታያለህ? ይሄን ሁሉ ስራ እያለ እንዴት የማያገባህን የአርቲስት ወይም የፖለቲከኛ ወይም የስፖርተኛ ወይም ደግሞ የነጋዴን ወሬ ታወራለህ? ኤክሲኪዩሽን የምንለው ቱዱ ሊስታችንን ይዘን